Yaa'insi komandoo aadaa fi duudhaa saba Oromoo akka hin cabne eeguu keessatti gahee qaba jedhan. Yaa'insi komandoo adoolessa 5 hanga 6tti gaggeeffamu ilaalchisuun abbootiin gadaa komandoo waamicha taasisan. Abbaan gadaa komandoo obbo Aliyyi Mohammad yaa'insi komandoo gaggeeffamu kun aadaa fi duudhaa Oromoo jabeessuu, kunuunsuu, dhalootaa gara dhalootaatti akka darbuuf kan gargaaruu fi barmaatilee miidhaa geessisan kanneen komandoo keessatti mul'atan irratti murtii garaa garaa dabarsuuf kan oolu ta'uun eeraniiru. Dabalataanis yaa'iin gaggeeffamu kanaan Oromummaa jabeessuu, wal beekumsaa fi wal hubannaa cimaa Oromoo komandoo gidduutti akka cimu taasisuu, safuu fi duudhaa sabichaa akka hin cabne kan ittiin taasifamuu fi tokkummaaf wal dhageettii kan ittiin cimu ta'uun ibsaniiru. Hawaasni bal'aa komandoo yaa'ii adoolessa 5 hanga 6tti godina Arsii Lixaa, aanaa Nageellee Arsii, Hara Laangannootti adeemsifamu kanarratti akka hirmaatuu fi murtiiwwan yaa'ichaa darban hojiirra akka oolchaniif abbootiin gadaa komandoo waamicha taasisaniiru. Maarree oduu wayitawaa bifa kanaa qabadhe akkasiin dhiyaadhuuf tiiktookii koommoo laayik, fooloo, riipoost, koppii dingi gochuun na bukkee dhaabadhaa jechuun hawwii koo yeroo hundumaati. Oduu faana gasi faana ture ani qatalee keessaniif tudhaa jalqabarraa kaastanii amma ammaatti waan na faana turtaniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa.